Inde amma anaatu irra yakkama barustaa nuutu irra yakkama ana waan dubbatu kanaatu salphataadha amma jala akkasitti waan jedhudha. Akkamittiin haadha manaatiyyaa fi anis as teenyee waa kadhannaa jiran. Salaamu alaikum Abu Muaz. Inni loltan malee ani uummata kana walitti dhambuusina jechuudha. Amma bakka hunda keessa deemnee rabshaa ibidda olii qabsiisatu mool. Gaafa na dhufanii dhukkee irraa kaaseetiin deebisa mataa gadi hin qabadhuufi bara. Guyyaan ani du'a asirraa na dhabdanii jedhani yookaan abadan neebar waan feetan qaama saalaa kiyya asirra yoo keessan yoo harkattanii jiraattan hundi deemuun kaa. Nama masjiida galuu miti. Masjiidaas ni jira asirraas ni jira. Never ever attaaya ati yakal yaqiini sana duutee ilmootu lan kana dhuftu hin deemnu asirraa hin sodaatina. Meeqa asirraa galchan durii ofirraa galchitee ofirraa qottee qabsoo gootee galchitee biyya dhaalfat fudhattee bar sheeka fatwaa isaanii godhuus qofa qabanii bar. Qofatti qaban. Qofatti qaban. Waan sabbaga qabse. Sheeka hin qabna sheeka keenya yoo ati sheeka keenya irra beeyta akkana si goote umrii laalti jirre. Kan firraa galchanii. Sheeka isaanii jira garee isaanii keessa sheekaa jira. Sanii fi waan takka yeroon dubbadhu maqaan dhoo beekaa inje aammi maa baalu fulaani maa qoom rasuulin akkanuma qoraan kutbaa yoo waadha geebar. Goonaan rasuul akkasin nasiyaadha jechuun nasiyaanu tana. Garte bara kana yoo ati keessaanitti himtees ana qofaas siin lola. Yoo alatti itti himtees maan irratti haasoita ofii sooshaal miidiyaa irratti haasaye anis asirra yoon haasaye anaatu faalla jechuudha. Ofii duwiti viidiyoo godha ati viidiyoo isaa Abu Muaz waan ta'e ilaala amma duraan waan kana beektaa irraa barreesse aboo waan nama akhiraa teessan isin fayyadu. Akhiraa teessan nama isin fayyadu waan dubbatu nama waan san barreessu hordofaadha. Yoo san dadhabdan immoo gartee nama addunyaa teessan faayidaa isinii qabu hordofaan jeen. Jannaan gartee atiitti hinaaftee uummata gartee qabu kanaa jaan beektaa. هاي أبو والله أقول ما قال موسى جي والله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين جين أن في مسمى قرتي إبدنا ندمتو في مسمى هلينا ندمتو والله فنياني نابات جين أكاتي ياد دوتي نمنين دي ياد وكسيتي وبدون جين نما تقول قرتي فوتي هردفا سجل جروخنا خاتي فوتي هليت تندمو جرتو خدلا الرف الدي شاورا نيتي انت لدبرا انت الاسلام حياء الرافوتي بشان الرن نيتي بربري ناتشفتي اسي نمكما صديقما افر غير وان خنا غوسيسا جروخنا والله ثم والله ربين الراغا فتا غيا غرتي اني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قويا إني كتاب نما نكناكم مالي واني نانيغرتي تيك توك جيم أف واني نانغودي كتابني هنم بفني جاو تروف والله أما تفني نمني جلتي يستني تاب غودانيس قوبا خيسان كتاب غودان كان قومني خيسان كان إراغا فتمتن لا إليلين تكوشا إراغاني تنكان إراغا فتمتن ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى خيري تقدر يدوز غياك يا ما اركف تيسا شري تقدر يدل غياك يا ما شيخ جيبني لينچنا ما خنون ارامين انجل غافا درا لينچ ايغلا مير غيفدا السلام عليكم ابو معاذ. وعليكم السلام ابو معاذ انا خالدي. اي خالد كم يختفي ماني اي دوني ايس مكانت مولس دوني برنوتاتي خدينا خناس السنتين تري تفسير القرآن جي مقاسني ابن أحمد فوج اوكي ابن أحمد فوج جلس والبريتين جرا خلاص يدي بسيه عشان مقعد بقى سيدي ابن شيخ ابو سديد جير كمقعد الراد مقاسدي غني لك مقعد دراني مقعد تفسير القرآن هاتين جي اما كوني مو دوني برنوتاتين جي خنمتي قبداتي توقفا ورين نمبيني ابو معاذ وجين والبينا مقالتك ورين جرة قامانيس نما والبيخو غريفو اسما خيسان تاي رغيفچو جرا شيكوتين غري استادوتين غري مسجدتي غلاني جرا ناس كفود جيتي تدكنو راخاسو تري ابو معاذ انجرتاني سننغل سندرو مسجد اوف جرتاني اشوشال ميديا رجرتا كمبيوتر ردروي امو غما تيك توكي تيني هدو مركانا كسيسا ننقبو ايوه ولكن سنمولين اني ردتكو نما حواس خينير رايس تكو اتشي به وانت جي توكو وانا هدو تجرا لغا ولكن واي علميتيس واي بنوتاتيس ركينا جروس وانا نقام دبتان كون شفتنو يرو هدو وان كوني غرانا منيات duraan shubha qof duraan shahwa qofatu jira amma shubha leen usente dukubin shubhatis
ni adatta Sheikh Abu Muaz gafa dura Hamza kana eenyutu Muuziqaa munaqasha Dhowwa. godhaa waa'ee muuziqaa kana jettanii gaafa na gaafattan gizuma san qeebaleetiin akkasitti munaqasha hojii godhe sii galee bareedduu wallahi. guyyaa duraatiif li'annahu shubhaan gizee dhuftee shubhaa san deebisuudhaaf namni hundinuu qophaa'uu qaba. duraan shubhaadha ammallee shahwaanleen hedduun seentee jirti khaasatan gama tiiktookiitiin jechuudha. Sa'a. Kanaafuu inshaallah irrina tokko tokkos ni qabna anis jarjariinsa tokko tokkos ni jira waan san hunda sirreeffadhee gama hawaasa kiyyatti deebi'ee hawaasa kiyya waan rabbi na barsiise barsiisuudhaaf qophii guddoo irraan jira Abu Mu'aaz. Kanaafuu wanni guddoon dubbii reefu jettan sani hanga amma ta'e dhageeffachuutiin jira ture tanziima barbaachisa organize ta'uu barbaachisa. Tokkoffaa fakkeenyaaf yoo namni tokko sheekotiin gariitiis warri barsiisuu fedhus ni jirti. Namni garii siiraa rasuula irratti muuxannoo jabaa qaba. Barsiisuu fedha. Isaaf guyyaa siiraa guyyaa tokko godhamee yookaan guyyaa lama godhamee tafsiira guyyaa tokko godhamee kitaaban aqiidaa guyyaa tokko godhamee akkasitti yoo guyyaan addaan qoodamee sheekotaas ustaadotaas addaan qoodatan haala wal gurmeessaatiin yoo wal gurmeessinee da'awaa tana yoo oofne malee ummatiin hedduutu nama hedduutu waan hedduu fudhachaa jira. Kanaafuu ihtimaamni guddaan barnoota irratti ihtimaama godhuu qabna. Kitaabni jalqabamee kitaabni san haala bareedaadhaan barsiifamuu qaba kitaabin aqiidaa. Tafsiiriin barsiisamuu qaba. Hatta nahwiin barsiisamuu qabdi. Amma ani hedduu nashaataa kanatti qabu tafsiira quraanaatii fi nahwii ajrumiyyaa kana. San barsiisuun fedha. Walaakiin akkuma isin jeesanitti tiktook irratti hedduun dhufu ture. Kanaafuu insha Allahu ta'aalaa marii keessa waliin jirra. Absolutely. Follow godha inshallah. Kanaan nu barbaachisa ustaada. Kallattii adda addaa ce'u jirra warri shahawaataa fi bid'a khuraafaata dachii balleeyse. Wallahi dachii batte. Wata rabbi irraa nama gaafataa beektaa. فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن المرسلين jedhameti hin gaafatamu taatila. Waan nama kana dirqama hanquma kana Khaalidii sin jiranii Khaalid beekna warra dheeraa keenya irraa wal ilaalan qaasirru qarabbiin addaan baasu. So akkasii jirra darsiin kan namu qabdi beekamu qabdi sooshaal miidiyaa kana waan qawaamit akkan jirtu akkuma lafa namni tafsiira luqaas waa baratutti asirraayis namni jiraachuu qaba inshallah. Kanuma isin jedha gareetaan keessaa na yaamu jiranii isin biraa wati qomiiliquu barbaade beektu. Kuma takka lama. Ustaaza keenya Ustaad Khaalid jannaa fi Gadooni jannaa tafsiira jannaa Allahu aalam isaantu gartee waan itti yaamnu nu beekaa baarakallahu fiikum. Jara keenya laal waan tokko haa goonu. Wanni jalqaba amma nu barbaachisu maali? Wanni amma nu barbaachisu jalqaba gartee jaaramuu nu feesisa. Mataa wali qabatu wal quba qabaatu neetwoorkii uumuudha. Erga neetwoorkii uumneen booda qaallitti tokko jambar fadhiidoon waan silaa gartee ta'anii qaraatan yaa'ayyi waan ta'anii qaran dhaabbattee qaraatee san nu harkaan godhinaa jira keenya. Dhiifamallee naa godha. Amma wanni nu barbaachisu anabba Abu Mu'aaz hin beeku, Abu Mu'aaz nan beeku. Sheeka kiyya doonii gartee kana hin beeku. Amma ganaa wal baru jira. Fakkaatonni kanaa hedduudha. Namootan gartee barsiisuu irratti warra dandeettii qabuu jira. Baraaruu irratti hawaasa warra dandeettii qabuu jira. Warra raddii godhuu irratti dandeettii qabuu jira. Warra gartee daawaa godhuu irratti dandeettii qabuu jira. Manaajimentii irratti warra dandeettii qabuu jira. Warra gartee khuraafoota kanarratti warra gartee dandeettii qabuu jira. Wanna kana akkamiin maaneej goona walitti finnee neetwoorkii uumna jalqaba. Kanarratti haa hojjennu. Erga kana gooneen booda namootan akka gartee ustaada kiyya doonii barumsaa kaja'u kana dandeettii fi wanni inni gartee irra barsiisuu qabu sanirratti warra madaa deemna. Isin kanarratti hojjedhaa jennee. Warri immoo gartee namootan alaayaamuu danda'an waan sanirratti. Warri daawaa godhuu danda'u waan daawaa irratti. Warri barsiisuu danda'u barsiisuu irratti. Warri baraaruu hawaasa danda'u. Bakka gartee silaa gartee diin maqaa balleessu kanarratti warra paartii san godhanii deemutu barbaachisa. Caasaalee hunda tolfannee jechuudha. Yoo akkasitti suuraa nu barbaachisa. Yoo akkana jee bareedaadha. Hordofaa. Labbeeka. Amma laal Ustaad Ibn Ahmad yookaan anarratti namuu lakkoofsa keessa na argaati garee waasaabanaatu jira. Akkana goone Akkasuma godhaa ammarra. barnoonni fakkeenya ammaata mee gurta kana diimaa TikTok kanarratti gareeleen waa'ee amantii
situ akkuma seertee garee shahaadaa sanitti hundinuu yoo xiqqaatte yoo fi 5 fi 6 taate nama tokko jalatti walitti qabamanii yaani gubbatti diini eegas immoo biraanchiidha. Guyyaa tokko mana Abuu Mu'aaz Gizeenii fi dhayinuu waa'ee seertee kitaaba yaani baabilaa fi yaani kiristaana kanaati. Wayita kitaaba tokko ta'ee gama tafsiiraa, gama aqiidaa, gama shubahaataa yoo xiqqaate garee 4-5 goonee wal quba qabaannee sheekotiin guyyaa tokko as dhufteeti nama yaamti. Guyyaa tokko as dhufti, guyyaa tokko sagantaa addaan goonee gubbatti sadattuu waan diini gareen takka fakkeenyaaf ammaan tana Fawwaazii fi hordofaan yoo waan kana jala deemanii sheekota bakka isaan barsiisanitti itti dhaqanii liinkii kana yoo nufi nuu uuman torbaanirraa seertee gaa 7 to 7 barnoonni akkasitti deemaa jechuudha. Osoo ni fannetti waa'ee aqiidaa irraa qobatti, waa'ee shubahaata irraa qobatti, waa'ee seertee baabilaa irraa qobatti, tafsiira irraa, waa'ee luqaata irraa haala bareedaan deema jechuudha. Walumatti qabuudha malee bakka adda adda irraa kan namu jirte isin lamaan jalatti ni goona hordofaa fi Fawwaaz kana jirte nambara keessan ergaa fi isaan haa godhanii waan kana baarakallahu fiikum. Kam jettan? Namoota hin mari'an dhaba takka jechuun garee walitti dhufne hin mari'anna akkana waan yeroo gabaabduu deemtu kitaaban yeroo gabaabduu deemtu yeroo tafsiira jechuun woomaan eegalu marka wooma gootee waan gartee guyyuutii miti torbaanitti guyyaa takka lama taatus sa'aa nama hunda biyyoota adda addaatti mijoitu godhanii namni keenya mee tafsiira kitaaba qabatee gata haa deemuuf jala kaayee haa barreeffatu. Namni barachuuf tattaafi godha namni tafsiira barsiisuu jiru hin jiru asirratti. Wooma deebisu wooma haasaa da'awa godhe iyyeetuma deemu galman geessu waraabamee maal jettanii bakki itti abloodii godhamu tafsiirri gartee viidiyoon taatu sagaleen taatus garee wayii websaayitii wayii Khaalidis nama jirti. Kaayamu bakka yoo darsi guyyaa sanarra sababa wayiitiif hafe namni irra deemee dhaggeeffatee akkuma dur dalagu waan paaltook waan adda addaatiin deemu turte yuutuubiin tokkos dhaabbatee waliigallee nuti amma garee shahaadaa jennee websaayitiin garee shahaadaa .org jira guddoo dhaqaachirra waan haasoinuu fi waan barreeffamaa fi godhamuu fi mata duree adda dureen keenya seeraa fi waanuma hundi achi jirti. Gartee garee shahaadaa .org yoo ta'an achira jirti. Isaa Foundation jedhamu jira ammas websaayitiin sanis nama jirti. Waa hedduu irra goone asitti achi maxxanfama. Waan ni barreessun. Khuraafaata waan kufrummaa tana keessa tashaabee waan wal fakkaatu gurtee gaffiddu. Viidiyoo pheenxeen adda addaa achi jira. Akkasumatti garee wayita garee tafsiira Qur'aanaa jedhamtee dhaabbattu yuutuubii asirratti waan dhaabbata qawaamii deemuu qabdu. Ta namni hundi irratti hirmaatu. Darasaa ta'e irratti baratu. Kaan kaluqaa barsiisuus sheekha hin galmeessan. Ka tafsiira barsiisuus aqiidaa barsiisuus tawhiida barsiisuus ka waan kan raddi adda addaa waan dhuftu irrattis deebisu san akkasii barnoota Qur'aanaatii fi luqaa fi wantoota aqiidaa tanaan eegaluun dirqamataa jiran waggaa meeqa barnoota dhiifne waan Naayiroobitti qaraan asirra teenyee waa dhaggeeffannu biyyatti waan namarraa barannu malee namni dhiise majlisa keessa hin jiru bar. Namni asumarraa taa'ee waa fudhata digirii fudhata achi dhaquun qabdu kallattiidhaan mana barumsaa san. Kanaaf ni jira torbaanitti guyyaa sadii qaraasifna. Torbaanitti guyyaa sadii qaraasifna nuti. Akkas haa taatu. Shabakaa keessa ni fudhatu. Wali qabne inshallah barakallahu fiikum. Ana samiina dhageenye waliin jira lakkoofsa kee namoota nu qaba kan qabne Fawzaan si erga. Ayana argu Ustaz Abu Mu'aaz fi Sadoo Lamanu arga. Follow wali deebisa. Follow si deebise eenyu hordofaatis akkasii hundumaa keenya baranna boo. Iyyaa oluu dadhabne akkasuma tawaa dabalachuu umruma tanaan nurra dabalamu jira. Rabbiin waa laaffisu akkasii barakadha isin jaaladha jechuun achi na eegu jira. Du'aa godha karaa ni kattabna. Du'aa godha deemaa qaba. Maal kitaabni islaamaan godha maali? Yoo nan godhe dhiyaate du'aa godha. Tira kadhaamsu dhiyaate du'aa godha. Ustaaz Abu Mu'aaz atummaan du'aa nu godhe barakallahu. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربي نجرو بريد ورجرات ربي نهاجرو إسلام ما أكيدا بريد تنرتي ربي نوخنا تنرتي ورجرات إرتي دو إركافهم ربي نهاجرو وأنبرني ربي جتشا برني ربي جتشا وربرسيس ربي كي عز وجل أنا في سن الله هاجرو ربي سبحانه وتعالى ور والجب ربي سبحانه وتعالى ننتاسسني وراكم أنت ما نقرتي ابن محمد كيس ولك أبمنتي ربي إخواننا على سرر متقابلين ربي ولي نقبين وهاتاسسو ربين gartee warra hongaa nun taasisanii addunyaa tan irratti illee jiruu bareeddu akhiratti illee qabrii
samii keessattillee jiru bareeddu warra jiraatu rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu warra nabiyyootaa fi siddiiqootaa fi shahodootaa fi saaliyootaa wajjin ta'u rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisu hawwiin keenya sanii ibidda jahannamirraa rabbiin warra baraaramu rabbi nu haa taasisu خاتمات ينوها إن شاء الله تعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله ورجلاته إسيدان رتدو ربنا واتاسسو نمنو كيسا ركو غلغلا كان ربنا آفيو كان على في بان درا ركو بسانيس أبليتين أدير إيسم نما إدو درا ركو ربي فيا إساني فاكنو أكسو نما غرتي نمني راندو إنجرو هند إساني رب سبحانه وتعالى رحمة إساني فاقولو قبري إساني روضة من رياض الجنة رب سبحانه وتعالى قولو ربي القرآن كان نوها لافس ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جرى ربي نوها لافس ورا حفظت قومت كيسة تهاتيسو ورا غرتي حفظا جروس ربي غرتي رو قبابدت ورا حفظت تدلق ربي سبحانه وتعالى نوها قولو قرآن كان ربي سنو ولا كاسو بكدي امتنتي ربي أردي تيسان غرتي مقا كيسان غرتي سنين بلسين سوشال ميديا كيستي حواسا كيستي ويا آخر الله ربي سبحانه وتعالى نبلسيني warra waan gartee niyyate tana galmaan ge'u rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisu yoo rabbiin keessatti namaatee malee galmaan ge'isu rabbiin subhaanahu wa ta'ala keessatti nu haa ta'u jara keenya waan hunda rabbiin waan namaa barreesse malee hin dhuftu kullu shay'in biyadillah gartee waan rabbi namaa barreesse malee hin dhuftu rabbi nuuf haa barreessu jannataas nuuf haa barreessu ta'uu baateenyallee warra tawbatee rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa irraa deemu nu haa godhu guyyaa qiyaamaadhaa namni waa'uma takka hawwa jedhani addunyaa tanarratti deebuu daqiiqaa takkaa fi daqiiqaa takkittan hin deebitu ammoo waa haraamun alaa qariyyatin ahlakna annahum laa yarji'uun jedhan hin deebu never gartee arra carraa qabda daqiiqaa takka deebuu osoo hin ta'in za'a takka qabda guyyaa tokko qabda torbaan qabda ji'a qabda waggoota qabda arruma tawbadhu arruma istighfaara godhi arruma salaataa sin dhiisini arruma hijaaba godhadhu eega gartee hattaa idaa ja'adakumul mawtu qaala rabbil ji'in bu'aan qabdu dhiirame qaatun deebiini warra gartee sakaraatul mawtii le rabbi laaffisuuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu miskiinummaa le rabbi isin irraa fageessu balaa fi beelaa shirkii fi kufrii le rabbi subhaanahu wa ta'ala isin irraa fageessu akka cilfanta kanatti hin nafina akka teessanitti hin nafina akka deemtanitti illee hin nafina rabbiin waan nabiyyichaa fi nabiyyootaaf awwaate cufa isaan fastajabnaa lahu waan jeenaahu jedha hunda isaanii awwaatumsa isaanii aadam irraa laan qadame Muhammad isaaniif awwaate warra gartee awwaatuuf rabbi nu haa godhu funyoo laa ilaaha illallah irratti wala waliin jiraatu wa'tasimuu bihablillahi jamii'an walaa tafarraqu jedhe warra sana rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisu bakkuma jirtan irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin haa taasisu bakkuma jirtanitti warra sodaa rabbii anaaf isinis qabaatee waliin jiraatu rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala khayrii isin irraa fagaatte ammatti isin daddaffitti isiniif haa fidu isinii fidee barakaa keessa isiniif haa kaa'u ilmaan keessan isiniif haa qaceelchu haadha manaa keessan abbaa manaa keessan hiriyyaa keessanillee hamaa rabbi isin irraa haa fageessu arrajulu alaa diini khaliilii falyanzur ilaa man yukhaalilu jedhani saahiba faloo gootu asirra tiktook irratti illee warra laallatu rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu warra gartee aqiidaa fokkottuu warra kallattii hin taane mala nutti baasu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurra haa qabu yoo baratte eenyu sirri yoo baratte eenyutu sirri miti addaan beeyta warra quraana kana baratu rabbiin nu haa gartee haa taasisu guyyaa qiyaamaa aalii quraanaa nu haa godhu inshaallahu ta'ala yarfa illaahu rabbiin abbaa fedhe quraana kana ol kaasa warra ol kaasan rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu asumarratti isin irraa gabaabsa wasallillaahu wasallam alaa nabiyyinaa muhammadin wa alaa alihi wa sahbihi ajma'iin assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh osoo gabaabsine du'aayii itti fufi amaan kana abbaa isaa xiqqishoo dhukkuba du'aayii mee achumaan didheef amaan nu keessa jiru kana. يا الله يا ربي كي إندن ديسا قرتي ربي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وإذا مرضت فهو يشفين جل إبراهيم ينوي ويتلقب سل ربي كي يسج الله نفي سجل دكتور رئيسا أبا أمان إسان جل كابي أبو تكينيا كلقبون دا لقبني تكابي قدام كابو أبو ربين أبا في قرتي ربي فيا إسا كانوا لا بأس طهور قل الله gartee dhukkuba irra dhufte kana sawaaba argatee irratti obsu rabbi subhaanahu wa ta'ala haa taasisu sillee haa gammachiisu ibaadaa isaa keessa nashaaxummaa isaa keessa rabbi nu haa deebisu manuma kana gad deebitee abbaan kiyya naa fayyee kan jettu rabbi subhaanahu wa ta'ala si haa taasisu udu'uuni astajib lakum jedhe yaa rabbii kiyya si kadhanne abbaa isaatii fi abboota biraatii fi hawwan keenyaa fi haadha teenya akkoo teenya adeerran keenya hunda rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa aafiyyu nullee namni qulqulluusii hin qabne hin jiru hundi keenya uumaa dhukkubaa jira ilmi namaa dhibbara dhibbatti perfektii miti rabbi nu haa aafiyyu rabbiin fayyaa guutuu caafiyaa guutuu qaamaa fi qalbiillee fayyaa rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu qalbiillee nama dhukkubdii bara subhaanallah qalbii gartee rabbi qur'aanaatu dawaadha shifaa'un limaa fi sudur jedhe qur'aana kana dawaa rabbi nu haa godhu shirkiidhaan kufriidhaan bidaan sirbaan waan adda addaatiin sooshaal miidiyaadhaan dhukkubsattee jirti dhukkubaa bar jara keenya kunis gartee dhukkuba gogaa qofaa miti kaasirraa qofaan keessa sanillee rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa aafiyyu hedduu dhukkuba sooshaal miidiyaan tun dhukkubsite
walii galee rabbi nu aafiyyuu dhukkubsataa qaamaa fi qalbiin dhukkubsatu hunda rabbi subhaanahu wa ta'ala nu aafiyyuu haajaa teessan takka takka rabbi isiniif haa guutu ani rabbitti hin kalaa'u hundi keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu kalaa hanquma garbichi rabbitti kalaa'u rabbiilleen itti kalaawa hanguma irraa fagaatu sirraa fagaata rabbiin na kadhadhaa jedhe cubbuu feetan yoo qabaattan rabbi cubbumatiyyaa wajjin rabbii gartee abbaa amanaa fayyisu jechuu jira rabbi nuuf haa fayyisu gartee rabbiitu udu'uunii astajib lakum jedhe gartee ibaadaa isaarraa of hin guddifnu anuma kadhadhaa jedhe qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaxuu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuuba jamii'a cubbuu rabbiin hin dhiifne hin jirtu gartee shirki yoo irratti duute malee amma si araarama kadhadhu galgala kana guyyaan ati qabdu galgala kana guyyaan ati qabdu amma sa'aan ati qabdu amma tamboru nin iyyanne walitti deebuu rabbiitu mala maybe inna lillahi naan jettanii takka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sin jedha hin beeytu guyyaa lubbuun duutii fi bakka itti duutu sa'a itti duutu hin beeytu wala nabiyyoonni takka hin beekanii beeyta walii galee kanaaf warra akkasii jiraatu rabbiin if gubba sodaatu yakhaafuuna rabbahum min fawqihim jaamiti warra if gubba rabbiin sodaatu nu haa taasisu haadha manaata if gubba rabbiin sodaatu rabbi si haa kennu haati manaata rabbiin hin sodaanne naa qaceelti dubartiin rabbiin hin sodaanne dhiirti rabbiin hin sodaanne naa qaceelti jettee nawwini hunda rabbii walii haa qaceelu manni hundi halkan gubachaa bulaati qaxqaxaxax ni beeytanii mee talbaa qaxaxaxa jechaa bula shakkiin qabdu mana nabiyyi keessatti talbaan qabatee bara bultiin faffacaatee guyyaa meeqa baanqanii gamoo gubbatti ol ba'u taatee mee teenya maal gaafattare tiyyaa fi yaa ibnu ahmad yaa abu ahmad eenyu yaa fawzaan hundisiitu qaxaxii hin dhabdu ollaan keeni iyyaa bula kun iyyaa bula daaraa manniin gubata ibiddiin jiru hin argitu daaraa ganama wala mana sheekaa mana shariifi mana darasaa mana kaanii hundi fiqirfi koflaatuma jira malee mana keessaa kabooyu jiru hedduu rabbiin nun boochisiniiti gartee innama amwaalukum wa ulaadukum fitnaa jedhee bar inna min azwaajikum jemmas beeka bakka biraatitti haadha manaa gariidha malee abbaa manaa gariidha malee ilmaa manaa garii malee qananiidha jira kee warra waliin qananii rabbi subhaanahu wa ta'ala gaafa nikaa godhanirraa warra waliin qananii jedhanii du'aa godhaniif jira waliin qananii rabshaan takka hin jirre ebbo maali isin sana maan mana kanaa galaa jettu hin jennu kaantuma biyya teenya biyya faranjii sana hin jirre biyya teenya bar rifeensa banaa mana ariyaa mana galti wallaahi laziim akkanaaf waanuma fuudheef hin beeku sangaan hundu akaafaan ariyoo garree bar biyyatti akaafaan beeytanii akaafuu deeman dalatana wallaahi ilmaan dila san irraa arkatee biddeena bilcheessitii bidda keessatti qoraan daaraa san keessa kaftaate waya miicii waan ni gootiif galatan qabu jirte nabi muhammad nama akkaan irra caalaa gartee aalii maatii ofiitiif faamiliitiif akkaan tola oolu jedhee bar fakkeenya hanqa salaataa gabboo tola oola jara keenya nabicharraa waamee qabarattaa subhaanallah wallaahi laziim walii gallee akkaataa itti dhungatus nuuf himan soomana keessaa ukaa keenya soomana keessa qabuu hin danda'u gaa'e rasuulli alayhi salaam Aishaan na dhungate ettee nutti himti isumaan nutti hima pheenxeelleen ammaas maal jetti beektaa nabi muhammad haadha manaa maarree sagal fuudhee dubartii xiqqoo maarree gudee deemaa jira jara keenya sagal fuudhee jedhani waa isin hima salamoon daawit jaartii kuma takka qaba jara keenya jaartii kuma takka wangeelarra jira meeqa kuma takka nabi muhammad jaartii sagalayyee za'a sagalitti waliin ga'ee jira sooma takka yoo jiraate kakuma takkaatu ne amata meeqatti waliin ga'e divaayidii godhame safara takka gandina inti dhaladheewu nama kuma takkaa miti gandina inti dhaladheewu ganda guutuu qabaa jechuu umrii dheertu jiraatanii bar jarri asiin dura wangeela keessatti waa isinii hima jara keenya azala jijjiranii bar waa daddarbatanii jira wangeela keessatti jaartii takka kan qabu hin jiru yoo fidan pheenxe taanaaf hin jiru rabbiin quraana keenya keessa ragaa yoo jira waja'alnaa lahum zurriyyatan maal jedhe boo azwaaja jedhemi ilmaanii fi haadha manaa jaartiilee kana akkasumatti wallahi dhuga tawraat isaan jedhan kana keessatti jaartii takka kan qabu hin jiru aadam qofa gaafa lamaan takka uume malee ibraahim jaartii sadii qaba akka quraanaatti akka keenyaan lamaami kasaanii sadii qaba museen sadii qaba kaan isaa 14 qaba kaan 8 qaba kaan 6 qaba irra xiqqaan sadii irra guddaan aandishii kana maal abbaa isaanii jedhanii dubbatan. Daawwit falla koosaa qabu warra daawwit falla. Hin qabu jechuun saajjota jedhanii warra itti dabalate 300 maal takkaa jira ammaasi. Wal galtee so kanaaf isaan wallahi lazim quraan matsaaf quddus jedhanii miti matsaaf qulqulluu quddusi maali nabiyyootuma hunda ejjitu jedhanii arrabsan. Ibrahim ejja Musa Salamoon cufa maana gaafa arrabsan maal jettan kitaabuma ammoo dubbii isaanii ni fudhatan waan hojii isaan dalagan hin jedhan rabbiin guyyuma tokko isin ejjituudha jedhee arrabsine jiran guyyuma tokko kitaaba keessatti jira kan qulqulloota maaf akkas hin jedhan ammaas fuudhaaf yeroo nabi Muhammad akka hordofanii beektan jarra kun
bakkuma takka Yesuus Kiristoos maqaa isaa bakkuma takka kitaaba kana bakka takka fuudha heeruma jedheen beeku. Inni akkana siin jedhanii miti. Fakkeenyaaf Yesuus ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ fully God fully man jedhanii amanan. Waaqa guutu nama guutu. Inni nyaatee yoo namummaa isaatti nu barsiisu. Namni si dura nyaachuun turre haati isaa. Okay. Ni rafee nu barsiise. Oofanii. Ayyee fuudhaaf heeruma eenyu sin barsiise jedheen hin fuune. Biniyaam na jala jira. As deebi'ee jaanatti. Isa dirqama fuudhaaf heeruma Muhammad irraa baratan kaayisa baratan. Umrii meeqa akka jedhan umrii xiqqoo Aishaa maalee sagale wangeeluma keessatti quraanuma keessatti dubartii amatan kana fuudhaa waan jedhame hin jirtu ballaqtee machuur waan ni taanaan Aishuma tanaatu bar fuudhaaf heeruma siime malee namni biraa hadiisa kana nimne barnutti anaa umrii akkanaa isumaa jedhe eega xabaqaa Aishaaf dhaabbatanii Nabi Muhammad haati mana isaa ta duraa umrii waggaa meeqa guddoo maan dhaabbataniif maaf hin duulin Amma sadiitti fuudhee Ribqaa Isaac. Ribqaa akkasii kitaaba keessa wallahi. Amma sadii fuudhee bar. Eeywaa. Waggaa agartee Isaaqii fi Ibraahim gaafa dhalata amma 30 ooftee kaalkuleet goote amma sadii dhayti jedhan. San cufa gartee akkasi kan waan amma sadiitti san dhiisi. Haati gooftaadhaa teessan jedhan. Maariyaam tun amata meeqatti ulfoote? Amata 12 maali? Ulfa kana dhalte. Gooftaa kana dhalte jechuudha. Amata 12. Oli galee. So akkana yaadan jechuudha. Fuudhuun dubartii hedduu qabaachuun maanarra bilbila. Dubartii hedduu qabaachuun nabiyyummaa ergama raajummaa sirraan buustu. Yoo gartee jaartii hedduu qaba Muusaa fi Abrahaam Solomon irraa kaasaa Muhammad irraa kaasaa jennaan jechuu gosa. Walii galee jaartii lamaa sadii fuudhuun amma fakkeenyaaf ejja jechuun isaan akka itti beekan jaartii takkaa ol yoo qabaatte zinaa warra dalagee beekan isaan. Jara keenya hin galleef kana chaalenjii guyyoo jigoon. Fakkeenyaaf gaa'ila sirna fuudhaaf heeruma qaadhimaa godhadheen fuudhata dura taanis akkasumatti hawaasaa beeku biyyaa beektu maatii isii beektu gaa'ila godhattee gootee waan ni goote ejju jechuun osoo gaa'ila hin godhatin maariin kannin waan takka ijaazaa buufattee taaptaap rukutuu jarri jedhu sana walii gallee malee intala seeraan fuute kana hunda zinaa hin jedhamtu ejju jechuun saalqunnamtii osoo waliin fuudhin godhu jechuudha keessaaniittis. Luuxis hin fudhatan. Ilmaan isaa lamaan garaa godhe luuxa. Arrabso innaa lillahi jaartee obaasanii jedhan abbaa kana jaalatan abbaa kana bareeda jechuun gartee seera bo'oo keessatti luuxa ilmaan lama qaba jedhan. Ilmaan lamaan kan wal taatee jedhan guddoo mala baastee farshoo tolchanii daadii wayini godhanii abbaa itti gallakkisan. Nabiyyullaahi nuu beeka nabiyyullaahi luuxi. Innaa lillahi nabiyyi farshoo obaasanii jedha wangeelli itti gallakkisanii halkan hojii raftee irraa ulfooftee itti dhuftee maal jetteen xiqqoodhaan bareetti xiqqoodhaan aboon akkanattiin abbaa akkana godhe atiis akka irraa ilmoo takka irraa dhalchina deem itti seeni hojii rafeetteen innaa lillahi hojii raftee ilmoo takka irraa dhalan akka wangeela takka. Ilmaan san deemanii gartee Mo'aab jedhama ilmaan Mo'aab san waan abboo hidda waan wallaahi waan fakkottu hin tolleefaa jira bar wallaahi laziim. Nabiyyi rabbi moo namni farshoo gusi fideen farshoon beektu jedhama bishaanii akkamiin duudate. Afaan qabanii dirqitti obaasanii. It doesn't make sense. Biyyaan kun warra ortodoksii keessa guddate ortodoksii ta'uu fi diddee pheenxee dhufee pheenxee keessa ta'uu jiru Biniyaam isin jala jiru kun. Dawwan inni as Garaa uummanni kun baay'ee akkana sobdu malee isin dhiisanii beekamu as kennu. Nooi sobdana jira. Agguuna itti jabeessee gaafii gaafata mana dhiisiiti paastar biraa yammadhu naan jedha. Akkasuma jedha. Biniyaam. Keefaa jedhanii nama keefaa jechuun dhagaa jechuu akka wangeelaatti beekta dhagaan jechuun beekta jabaa wayii. Jiraatu akkanumatti nu jiraatu dhugaa waaqa. Jarri kun dhiisan akkana sobdu malee maas dhugaa rabbi akkana sobdu jiraatu malee. Waan siin jedhu. Maariyaam namaa fi waaqa nu dhaltee duute moo nama qofa nu dhaltee duute? Maariyaam namaaf waaqa dhalte malee. Dhaggeeffadha. Maal jedhee? Namaaf waaqa dhalte. Namaaf waaqa dhalte guutummaa waaqayyummaa nama guutuu miti kaa Kiristoos. Eegale. Okay waan jedhe gaafa gartee ji'a 9 gara baadhattee miti waaqaa fi nama? Yaa. Okay dhaggeeffadha. Gaafa ji'a 9 gara baadhattu waaqayyoon Maariyaamii fi waaqayyoon Yoosef alaysa Yoosefii fi sabni Israa'el waaqayyoon isaanii eessa ture garaa Maariyaam yaa waaqayyoo garaa Maariyaam jirtu jedhamu yaa waaqayyoo isa waaqarra jirtu jedhan. Addaan hin baan amma saantibii takka bakka lamatti addaan baasee dandeessaa?
Garaadha jiran eessa kadhata? Maariyaam Waaqayyoo gadaameessaa koo keessa jirtu yaa ilma koo yaa abbaa koo jettee kadhatti. Okay. Maram eshi isaan nafse begetee haset tadergaለች አንገርቶ ማለም ትንግር እንዳይቀሩም ጀለ ይበር ሉቡንቶ haset jechuun maal jechuu sile misraachi jechuun misraachoo ngooti lubbunto waaqoti misraachoo ni gooti jedha isumaan jettemi isumaan jette waan sin jedhe amma waan sin jedhe bar waaqni gartee Maariyaamii fi Yoosef waaqessu turan gadaameessaa Maariyaam keessa ture baatii 9 ila mu'az bar namni biliyan mesajii mu'az akliin tunu jara keenya akliin tunu fudhattu bar waan fudhattu waan gadi bar en fudhattu dhugaadhaan fudhattu Hamsiise malee. abbo bar waggaa soddoma kana billahi فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور mu'az dhagay keessan illee akka samiirra nutti logic waan gaafa dhagaan gaafa dubar gaafa isaan jechuun yoo wangeerraa dubbisee hin fudhatu logic yommuu hin fudhatu na dhaggeeffadhu kaa keessan illee samiirra nutti fagaata amantiin keessan illee samiirra nutti fagaata barbaayisa wee ni sana ani allaan kiyya gadaameessaa Maariyaam keessan turre gadaameessaa haadha kiyyaa keessan turre allaan kiyya hin dhalatu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan fakkaata takkan fakkaatu amma waaqayyoon isaanii isa fakkaata amma keenya fakkaata Allahan osoo adda ta'eetiin ergamaaf jalaa qabaachuu baate namni amanuu hin danda'a si gala ergamaa osoo jala ergamaan keessan kun ammoo liivilii ergamaa waaqaa guutaa hin guutus atuu beeyi ma okay Nabi Muhammad ergamaa ta'u okay Nabi Muhammad hold on Nabi Muhammad ergamaa okay Nabi Muhammad atuu beeyi asoo barbaachisu Nabi Muhammad ergamaa deettee amantamu ergamaa miti jettee amantaati ergamaa miti jettee amantamu anaaf ergamaa miti kiristaana re'ee ergamaa miti okay Museen ergamaa dha moo ergamaa misiif anaaf Museen nama waaqayyooti ergama raajiidhaa mi Museen raajiidha nama yookiin nama waaqayyooti okay Musee eenyu raajiidha siin jedhe Musee macaafa qulqulluutti macaafa qulqulluu kamtu sitti hime kakuu moofaa Museetu ani raajiidha jedheemi yes okay qaamni biraa kasiin jedhe dhaggeeffadha filatamire waaqayyoon na filatee siin jedhe miti kitaaba keessa deebii ba'uu gartee eenyu keessa deebii eenyu jinni kana hunda keessatti Iyyaasu keessa kan dubbe Musumaat dubbatee kitaaba barreesse okay Museetu ani ergamaadhaa jedhee saba dhufe Nabi Muhammadin ani ergamaadhaa jedhee saba dhufe maali Museen of hin barreessine maal taasila abboomi kurnaffaa waaqayyootu barreessetti kenneemi abboomi waaqayyoon katabeen akka inni jedhe Musee dubbate wayii isaa dubbateemi eenyutu argeeguu waaqayyoon itti kannu Museetti abboomi kan itti kannu Musee dubbate Nabi Muhammad kitaabaan irratti bu'ee jedha Musee waaqayyo wajjin akka haasa'e dhageesseerta dubbisteerta illee Museetu dubbate kanaas Musumaat dubbateemi eega kana fudhatte waan Museen dubbate fudhatte waan Nabi Muhammad laga wannaa fa'a ceesisu fiillee fiitiin ceesisne laga wannaa Israa'eloota ceesise mon ceesisne baaramo yaa ceesisa kaa ceesisu akkasuma jedhe Yesuusin bishaan masanirra deeme Yesuusin deeme Doksaa Muhammadin bichaatti dubbate wayii ta'e Mu'aaz nabiyyoota hundaafuu dinqi kan rabbiin mu'jizaa jiru Doksaa ta'e fakkeenya Nabi Muhammad ta'e laga hiraa irratti maaltu isa beeka dhugaata isa ta'e maaltu lagaa miti gaara inni nama gaafate jechuudha shakkeetiniin okay waan jedhu ergamaa miti kan jedhu Museen gaara ture moon turre kuna nama beekti isa bichaa beeka suuta laga ceesisoo addunyaa beekaa jechuudha nama miliyoona meeqa ceesise qabatee Museen waan jedhe san hin dinne taariinis jira Museen na dhaggeeffadhu kalee kanaafuu waaqa fi lafeetii kana dhiisee waaqa dhoksaatti nama naabbulees na dhaggeeffadhu qassi waan jedhe Museen gaara ture moon turre gaara dhaqe moon dhayin gaara kam gaara xuurii seenaa jedhan xuurii san bakka gartee abba waaqayyoon itti dubbateen gaara gaafa abboomi fudhatu gaara manguddoota 70 fudhatee gaafa deeme akka wangeelaatitti waaqayyoon nu argisi jedhaniin san eessa dhaqe gara gaaraa deememi abboomota fudhatee gaafa achirraa gaddeebu nama 300 maal ajjeesee bar walii gallee so Yesuus Kiristoos gaara ture moon ture gaararra qoy kaastee ajjeesee ta'etu maal waan ta'eef bakka kamitti eenyuun ajjeese fakkeenya akka dubbisetti waan siin jedhe taajjechaa yooti baabatti seen hin dhumatu taajjechaa waan siin jedhe gaara waraantee rotaaleen ka bayaansoo qabda ka waraantee rotaaltaa rakkoon kan bayaansuun irraa barate bayaans waan siin jedhe bar waan irra jiru mata duree irra jiru kanaatu dhibbaatama nutti yoon takka irra ta'e jechuun waaqayyoo dhalatee muun dhalanne yoon siin jedhe kanarra taa'u jira diddeen deebisu waliigallee waan siin jedhe amma
Yesuus Kiristoos gadaamee isaa keessa gaafa jiru eenyu waaqessu ture inni mataan isaa namummaa isaatiin. Okay, amma kuno gaafii bareeda gaafate. Maashaallah. Gaafii bareeda, gaafii dhugaa rabbi. Amma tuni deebisuu baadhee nagaltee matu. La gaafiin kee gaafii jabaadha si galaa. Jechuun chaalenjii kan nama gochuu danda'u. Chaalenjii kan nama gochuu danda'u. Yaa bakka kanatti dhugaa rabbi amma gaa yoo danda'an moo ofuma tattaafadhaa wadda immoo beektota gaafachuun dirqama. Ragaa wajjin adeemsita ammas beeki. Maal jedha? Ragaa waliin. Bakka amma nasibii akkanaa namarra kaa'uun homa jiru bar mu'aas. Nasibii akkanaa namarra kaa'uun kun dhiirummaa dabar. Kun jabummaa. Hojii manaa xiyya takkaa naaf hin finne barate. No sii deebisa maal taata tanaa sii deebisa amma maa googilii deebisa. Okay. Sarchi gootee. Ayyee. Ati Yesuus waaqessitaa miti? Yes. Amma kun mishaa kana galchaame mishaa keedaa mishaa kana. Mishaa galchaame. Mishaan hin amanu. Mishaan kiristaanummaa keessaa baasee hin jira edaani. Mishaan kun paastara guddaa baasa. No mishaan sirriitti nama shamadde macaafa qulqulluu narra shamaddadeera inni. No inni akka keetiin amanu bar Yesuus waaqa hin jedhu inni ati waaqa jettaan. Maan jen. Walitti isin buusa kun hin argita qoy kuno. Seesis. Aboonaa galcha wallahi lazim. Warraan bara amantii keessaa yaasee bar kun jedhu kun hundi. Galchi. Maal akkas ta'e anaa walitti dhaabannaa mire. Qoy wallahi hin jedhu yoo inni Yesuus waaqa jedhe hin argitan sobe. Laaran jedha bannaatti. Oishi mishaa kottu. Mishaa seen. Mishaan peenxeesii miti inni peenxeen amanu. Yaa mishaan ngidi understand nama understand. Mishaan argitani. Akka understand godha beeta macaafa qulqulluu kan. Mishaa kun olaal. Hojiirra jiru takkuma nama mishaa kiyya kottu hojiirra jirtan hin beeka daa'imman takkitan naa deebisiif takkitan gurbaa kana. Yesuus waaqama Yesuus malee waaqni hin jiru jedha. Ilma waaqayyootiin jedhu kun ifi waaqan hun jettaati. Mishaa yoo jiru jiraachuu baatte seeni mee? Dhuguma Kiristoos nati waaqummaatti nama waaqummaa Kiristoositti namantu mishaa seen. Mishaa kootu ka nama waaqayyoo. Ergatiin jiru. Follow godhi mee follow. Nu dhibaa bar baay'ee nu dhiba keessanillee mu'aas kenna bar kama wallaahi nu dhiba keessanillee akka kenna naman dhibu. Edde wanni akka keessanii nama dhiba addunyaarra jira abbo. Mishaa follow si godhe kootu si dhibaadha. Mishaa ergaddu. Hojii sekendii takkaati kottu hojii sirraan fudhaddooni. No hojii jiraachuu danda'anis. Aha mu'aaz nama sheekaati. Jalan naa katabe mishaa jalan naa katabe Yesuus waaqa moo sibiratti waaqa Yesuus gartee katabe yes or no naan jedhi. Adeebis takkittan mishaa. Mishaa deebisi. Mu'aaz ari'oo galchitaa ari'oo fida. Atummaan nagee wannan si kanna. Si dhageessa. Ari'oo galchitaa. Ari'oo sochinaasa barbaada. Maal na hojjaasa? Bakka dhugaa jiru linaasaa maal wali garrifatan. Yoo kiristaana ta'e mucaallee kiristaana dhuma ta'e. Haa ta'u kiristaana haa ta'u. Bakka wajjinaasaa yoo musliimallee ta'e addaan hubanna baasnetti ni. Atummaan ati kiristaana ati sammuu namarra maa hirkattoo? No, dhugaa sanii fi miti bakka just waan galtuun godhaa kan jedhu irraa beeka kan jedhu irraa dhufe. Abbaan ani kiristaanaa jedhee addunyaarra deemmatee lallabatu nan galchu. Yoo musliimallee ta'e mucaa musliima eega ta'e ofitti qaba. Yoo kiristaanallee ta'e nullee akkasitti akka kiristaana ta'e itti sabeenya. Furadda ati kiristaanaa inni moo islaama si biratti? Inni na biratti dhugaa musliima na fakkaata mucaan hin beeku. Fas si fakkaataa jechuudha. Akkasii? Ani garuu wangeela akka dubbatutti dhugaa jiru lallaba. Garuu musliima na fakkaata. Akkasiin. Deemi gaafadhuuti amantii ati kiristaana jedhani gaafadhuuti amantii lamaan raggosii mi'a dhufu. Qulqulluu ilmoo waaqayyooti. Dhaggeeffadhu mishaan akka jiru Yesuus ilma waaqayyooti malee waaqaa miti jedha. Maal jedha? Ilma waaqayyooti malee waaqaa miti. Ilmi waaqayyoo immoo waaqaa jedha macaafni qulqulluun as deebi'ee. Hin jedhu inni hin jedhu macaafni akkas hin jedhu innilleen akkas hin amanu. Okay, Kiristoos waaqummaan qabu waa jedhee barreessi waaqummaan qabu Kiristoos waaqummaan qabu jedhi barreessi mishaa. Waaqaa miti jedhe waaqummaa isin hin jenne waaqaa miti. Okay, obsi ka qoesti mee eessatti jedhamee maa naa muddamsiista mu'aaz wannaatu. Aboo okay. Sirriidha kanallee itti walii gala qulqulluu ilma waaqayyoo ta'e ishii waaqummaa qabu moo qabu Kiristoos. Ilma waaqayyoo kami? Kiristoos keessa kan jiramu jiru jedhu. Ilma waaqayyoo kami? No. Qulqulluu ilma waaqayyooti dhugaadha. Ilma waaqayyoo kami?
Nambar tokko barreessa. Waaqummaa ilmi qulqulluun ilma waaqayyo kun waaqummaa qabuu hin qabu. Gaafadhu haa barreessu. Hin qabu Waaqummaa jedhe maal qabu? assalaamu alaikum. Phaawulos hin qabu, Yesuus ani hin qabu jedhe waa takka. Inni haa jedhu kaa bishaan haa jedhu. No, bishaan, yes. Haa barreessu. Seenuun hin barbaachisu. Tunakaa nambar tokko barreessa tummaan. Chaarjara Qulqulluun dhuun waaqayyo jira, taasiseetu nu godha. Yaadni isaa torba dhugaa qaba. sirrii. Parsantii 10 qaba yaa. Okay. Ali, bishaan Waaqayyo abbaa. Qulqulluun waaqayyo illee akka ta'e ni beekna. Qulqulluun ilma waaqayyo kun immoo waaqummaa qaba moo hin qabu? Qulqullichi. Waaqummaa isaa fuudha. Akkam namni Inni hin qabu waaqummaa haa jedhu qabu? kaa situ jedhaare maas. Ati maa ganaa sitti faradama bar. Ani wangeelaa jedhe wayi nani jedhe. Akkasii mee wallaa jedhe. Wallahi Yesuus ani waa takka godhuu hin danda'u jedha bar. Maaltu nu ga'e ofii ija babaatee takka rakkarte. Ati amma Yesuus kana maa fudhachuu didda? Isaa moo? Maal jetta? Oh, follow siin deebisne isa? Okay, follow akkas. Firii Waaqayyo abbaa. Firii Waaqayyo abbaa. Ali kottu. Walillahi yaa rabbii kiyya. Waa rakkannee Fawzaan uummata kanaati. Akkana Anka jedhamu waas dibeet wal goonee gootanii wanna dhammaa waliin layyaan. Eenyuun? Nus nama keenya kiristaanoo ta'e nama keenyaan dheenee gargaara rakkoo jiru ka jiraatu ta'e Maannoo? akka kiristaanummaatti yoo dhiibbaan irratti geeffame. Eenyu Akka dhala irratti? namaa sun ta'e. Ariyoo jechuudha. Ariyoo. Ariyoo kiristaana jedhee ani amantiin qabu jedhee dibbeeti biyyatti viidiyoo sana garee ani amantiin qabu jedhee. Viidiyoo miti maal face to face wajjin haasofitanii? Maa face to face hojii haasa'an kan uummanni yaammatanii Ustaad Abdurrahiim faana. Obboleessa kee atis bineensaa miti innis bineensaa miti isin lama numartuu ilma namaati. Face to face. Ka wajjii haasa'e san bineensa ka wajjii haasa'e san. Namni waaqa harkaan akka suphetti ijaar jira waaqni hundaafuu wal qixa. Maan eenyutu waaqatti kalaa eenyutu waaqa irraa fagaata. Viidiyoo isaa argiteeti ani Nuti nu amantiin qabu. cubbamaadha biroo. Maal jedha? Abooti lallafa dhiisii qoonra. Abu Muaz, when Bible sani kana sa, I can't do nothing on my own johana. Fudhatan. John 5:30. Iji sani numa on arkitu modiro coming just as ni arka. I hear I judge our I judge. and my judgment is and just judgment because I is seek not my own will but the will of him who sent me. Send me. Argama isan ergeeti qaba. Fada isan ergeetiin ordofamalee gartee lubbuuti yan ordofuu ani waan takka gartee mataa kiyyaan godhuu hin danda'u jaabar afaan oromoo yoo ta'eef. Hin jedha kun akkasa. Ani jedha. Waaqni hin dhageema. Hin dhaga'ama. Gaafii takkaan qabaaf Biniyaam kanaaf Iyesuus kun gaafa umurii 12 because Iyesuus kun ፍጹም ጋድ ፍጹም ሰው jaani beeyta. Yoo ፍጹም gaadiin yoo isa keessa jiraate gaafa umurii 12 gaafa badee haati isaa isa barbaadu turte sun yoo gaadiin isa keessa jiraate Luqaas lama torbaata 40 takka ila 50 wayiiti. Gaafa haadha jalaa badee haati barbaadu turte sun osoo rabbiin isa keessa jiraate maaliif akkasin rakkatte haati olii gad fiidee ati amma ilmoo kayyoo qabaatte. Waaqaa fi haadha barbaadu turte ol keessa jedhanii abbaa fi ilmaa badee bar. Silaa waaqni isa keessa jiraate ati amma mucaa kee tokko obboleessa keetii hojii hogguu shooppii dhaqe wayi barbaadda. Wayi barbaadda. Oofsi kana gaafii bareeda gaafii tumuun deemsa. Andel charis. Ati amma mucaan kee yoo obboleessa keetii hojii shooppii dhaqe hin barbaaddu bar maaliif obboleessa keetii hojii kute sigalee garuu immoo yoo kophaa kute ni yaaddoote jechuun ni badeette. Silaa waaqni isa keessa jiraate akkasitti barbaaddi sigalte guyyaa meeqa guutuu. Ammas gaadis limit gaadis Simbaa keenya gaafattee jireenya irraa calaqsi qaaman hin deebisnaa. Dhaloota kanan jaamsinu dhugaa jiru naasofnaa. Eeshi mallisa. Dhaloota kanan jaamsinu. Na dhageeffadhu. Gaafii bichaa baratti kana namni jaamaa deema. Waan xiqqoollee ta'ee fi ta'uu baatee xiqqoollee ta'uu fincii baruun barbaachisaadha. Sigala. Amma akkuma saniyyuu inni fakkeenyaaf kitaabota wannaadhanii Yihudota dubbisee itti hime jechuudha. Yeroo bade jettee haatu jechuun Yihudota. Inni amma achi deemee wanni gartee wangeelli inni dubbise hin jiru maal hin jiru qooma keessaa itti hima jechuudha wangeelli. Mucaan kun akkamitti akkanatti nutti hima isaaniifuu abarree jechuudha. Mucaa qulqulluu si gala mucumti ammaati bade jettee sanitti kun jechuudha. Ayyaana Faasikaa deemanii maali? Achitti jalaa bade. Waaqayyoo badee namni barbaadu Yoosef fi cinqatanii barbaadanii tuuta hunda keessaa dhabanii wallaahi lasi. Waaqaa fi nama barbaadamu takka tana deebisiif. Inni agartee laal madrasaa deemee barate tokko yoo hin jiru xiqqishaadha mucichi kun.
qeessota gurguddootti No, kitaabota barate akka no. Barate wani gadi ogummaa fi umrii dabalachaa dhufee jedha. Na dhaggeeffamuus mucaan akkanatti nutti himu kun eessaa dhufe inni ajaa'ibsiifatanii jechuu isaan iyyuu jechuu. Bakka inni barsiisuun itti meeshaatti. Gaafii deebisu ittiin jiru bara. Si baduu bicha miraakilisi ta'ee miti. Wayita kitaabota jara barsiisu summaa miraakilisi Aboo kabade amma kana deebi. Kabade kun Maariyam jalaa bade kun waa. summaa miraakilisi ta'uu si dhiise amma bakka kanatti. Biniyaam takkitti tana nuuf deebismee lubbuun dheerate ha Maryam barbaadde suni Waaqa nama waaqa moo namaa fi waaqamee sadan kana keessaa tokko filadhu haasoo dheeraan deebine. Kan osoo hin baratin kitaaba barsiisu daa'ima ta'e nama waaqa. Maal haasa'u jira isa? Osoo baratin maal beektaat? Ati horiitiis re'elee olii gaarii malee. Biniyaam. Osoo baratin kitaaba kana gabaasee namaa dubbiste. Biniyaam ragaa bata. Yaa hoolataaf re'elee gaarii numatti nu akkasuma. Eeyolle Osoo baratin maal beekta? Gaafii tolchina. Biniyaam yaada kee biraa itti fufna rakkoota akka illee hin qabu. Wanni jenne ilaalla hagartee Maariyaam barbaadu turte suni ilma namaati moo waaqa moo waaqaa fi ilma namaati sadan kana keessaa osoo hin baratin mana barumsaa yookaan immoo mana wangeelaa osoo hin deemin kitaaba dubbisee qeessota warra gurguddaatti himu sun eenyuun? maal haasa'u? Kana bichaa si dhibe kun maa si dhibuu dide? Kun maa si dhibuu dide? Eshi eenyaa qalalla argalle. Kun maa si dhibuu dide sin jedhan? Ati sobbatin maal beekta? Ijoolleen xiqqoon bar nama guddaarra beekuudhaan silaa waaqa taane amma bar nuti madrasaa osoo hin beekin sheeni tokko osoo hin barsiisin madrasaa osoo hin deemin haati osoo itti himin waa beekanii? Eshi ande. nabiyyi rabbii bar rabbiin waan ofala quraanatti osoo gartee osoo namni afaan qeessota guguddoo jechuudha. Hiikee fi macaafa itti wayitatti himu. Hawaas gaafii takkan qabaa fedhii kun maa si dhibuu dide? Tanarraa jijjiirra dhiisi. Kun maa si dhibuu dide? Sirriirraa jijjiirra tantaayyee sodaadhu deem. Ta barbaadate jijjiiri. Hasaaba si galcha malee. Hasaaba si galcha malee. gaafii takkan qabaaf. Hasaaba si galcha. Gaafii takkan gaafadha. Iyesuus maaligaa waaqni limit ነው አልሊሚት ነው? አልሊሚት ነው። ኦኬ የሰው ልጅስ ሊሚት ነው አልሊሚት ነው? ሊሚት ነው። እሺ እንዴት ነው አልሊሚት የሰው ልጅ ውስጥ ሊሚት የሆነ ውስጥ እንደሚገባ? ለተዋም አመኩንም ጋፊ በሬዳ ሲገላ Gaafii bareedaa dha. Deebii bareedaa kan. አዋ የሰው ልጅ ውስን ነው፣ ፈጣሪ ደግሞ ውስን አይደለም። እሺ እንዴት ነው ሊሚት ሰው እንዴት ነው አንሊሚትድ የሆነ ሰው እንዴት ነው ሊሚት ውስጥ የሚገባ? የሰው ልጅ ውስን ነው አልከኝ፣ አትካድ። የሰው ልጅ ውስን ከሆነ እንዴት ውስን ያልሆነው ፈጣሪ እንዴት ውስን ሰውነት ውስጥ ይገባል? ታንኪዩ ፈይነ ነው ፈየሱዳፍ ሲገላ ጉቱማ ዋቀዩማ ነው መክርስ ጉቱማ ሰው ላል ደቺፍ ሰም ኦሶ ዋቀ ጉቱ ከእጅሩ በር ነው ፈየሱ ነመተ ተጠበበ ወሳኝ ነው ያክ ያከ አፋን ኦሮሞ ነው ጎዳጃኒ ቆይ አንዴ በኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ትዲስ አፋን አባራናቱ ኮተቆ ቤታ ማሪፋ ወጥን ቆሰበ አማሪፋ ነሰበከኒ ቤታ ተቆ ስርት ይብሰጥ እንደው አማሪፋ ይስርት እንደው በኦሮሞኛ ላርገላችሁ ኢልሚና አማሪፋ ስርት እንደው ባይዘው ያ ነው ሮሚፋና አማሪፋ ስርት እንደው ኦኬ እሺ ቆይ አንዴ ያዘው ያ እና ያ ኦኝማ ኮት ሳልፈዶች ወርባለቲ ዋን ከነተኤፍ አገሳ ነደገፈዶ አብዱዘራቅ ያ Biniyaam Bishaan kamriisan dhugeen si'a xiqqoo. jimatee እና ያ አምለ ወንጌ አምም አስፋና ቀርጋራኒ በር ዱብሰን ይበር በካ እንደሚሳው ነው ታማለ በከሰና ደስ ቆይ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። አማ ዋቀዮን ውስን አይደለም ዋቀዮ፣ የሰው ልጅ ግን ውስን ነው። ውስን ተናፋ ነው ኦሮሞት ና የሚገባው Daangeffamuma jedhan. ኦኬ ኢልሚ ነማ ዳንጌፈማዳ ዋቀዮን ሞ ወሰነ ሜዱፈ ከውስኒ ቀምሱ ወሰነ ሜዱፈ ወናን ቀም ዳበተን ቀም ሊሚት ከንታለ ሊሚት ቢሻን አማ ፈከኛ ሃይላንዲ ጥቀሻ ከና አማ ቢሻን ሃይላንዲ ጥቀሻ ከናፊ ሲገተ ቢሻን ሃይላንዲ ጥቀ ከናፊ ቢሻን ባህራ ከና ፉቴ ሚሻን በገር ኡፍተ በናት ሚሻን ናገር ጋር ቆይ ሚሻን ናገር ጋር ወከና ኦኬ አቲ ሙያከ ቀበዳ ኦኬ ጋፊ ሰልፓ ዳበር Bishaan akka isaa kana dhamanu. Baay'inni irratti jiisas waaqasaa
kadhatee mun kadhanne. Halkan guutuu booyaa buleera yaa rabbi waan kana fedhu nurra dabarsiisi galtee gaafa isa fannisuu deemanu halkan guutuu iyyaa bulee Bakka hedduu halkan Salaataa bulee yeroo salaataa bulee jira kadhatan lukku. ifumaan if kadhate moo no ani mee dalubaa isaa jimee warra peendaa gaafii xiqqoo takkan qabaaf yoo gartee inni kun si galtee eenyu jetteen the son the holy the spirit the father the son the holy spirit jan si galee maaliga abbaat lijinna maaliga Qudus Quddusi kana. manfas Qudus jan sadeen kun tokkoo siin jaan si galee sadeen kun walitti tokkoo siin jaan hogguu haan fannifame isaan sadeen kunis fannifaman jechuudha yoo tokko ta'an si galte bika tanatti garuu adda babaasa si galte yoo isaan sadeen kun tokko ta'an si gale ilmaa fi abbaa fi manfas Qudus yoo takka ta'an hogguu fannifamanoo hamtu fannifamee hogguu jetteen ilmaa si jaa hayyoo takka ta'an duuba asitti maaliif adda baaftee hogguu jetteen si galte abbaan fannifamee jira yoo jetteen hin fannifamne si jaa maaliif takkaa miisaan maaliif hin أبو جلدي كفر شو هذا؟ eega yoo isaan sadeen kun tokko ta'an si galte hogguu tokko fannifame maaliif adda baasan jechuu bikka fannisaa tanatti bikka hundatti tokko beeta jarri sadeen kun hoggummoo fannisaa lakki ilma qofaan fannifamee jira si galte maaliif akkas ta'e abbaan maaliif fannifamne hin jenne si galte abbaan Namummaan fannifamee jira. eega namummaan fannifamee jaan si galte abbaan maaliif fannifamne hin jaan yoo isaan sadeen kun takka ta'an ammas matsaafas gartee saam 110 irratti rabbii kaan hin qottu አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ረቢ ኻን ቆጡ ነብራ ኸረም ይርጋ ያንታኢ ጠላተ በሚላከ እሺ እየተከፋ ደብስ እሺ መልስ dhagaye tokkoffaa irratti waaqayyoon kiristaanaatiif allaan islaamaa bakkitti adda ta'e kana tokkoffaan waaqayyoon kiristaanaa hafuurillee ka isaati ilmichillee ka isaati innillee waaqayyoo tokkocha waaqayyoon kenna hafuura qulqulluu qaba ilma qaba kanaaf jecha dhamaasaa ta'a warra kaawwanitti gara gaafii isaatii yoo deeme waaqayyoon tokkochatu jira kiristaana ta'ee waaqni tokkochatu jira jedhee dubbachuu dadhabeef amanuu dadhabe hin amanne ammallee waaqayyoon tokkochi ilma qaba ilma sarraa dhalate waaqummaan kiristoos hin kennamne abootu kennamee malee waaqummaa abbaa irraa dhalachuudhaan fakkaata abbaati abbama fakkaateetu jiru wayituun lakkoofne dhiisee dhufe gara lafa kanaa aboosan ka kitaaba qabu nuun jedha kitaabni kanaaf ilmichatu dhufe ilmichatu nuuf fannifame nabiyoota ergee ambiyoota ergee addunyaa hundaa ajjeeftee fixxee jennaan dhumarratti ilma isaa tokkocha ergee jira kitaabni. Inni kun hafuura qaba ilmichis hafuura qulqulluu qaba abbaanis hafuura qulqulluu qaba haadha ka isa waaqeffataa jiruun hafuuraan waaqayyo hafuura ka waaqeffatamuun illee hafuuraaf dhugatti nuun jedha. Kanatu obboleessa kiyya jalaa godhee na fakkaatu sagaleen kiyya. Okay, ayyee si gaafadhu walqixa qabanii jette aangoo walqixa qabanii abbaa fi ilmi Sejamar abo ka jedhamu amma ambagannannatiin mataa namummaatti haasaattu kana waaqa biran jiru. No, aangoon isaanii walqixa isaan lamaan. Hujitu garagara malee aangoo jettu maali siif? Aangoo jechuun በመለኮት አንድ ናቸው። በመለኮት አዎ ወኔ አባን ቀቡ ilma ni qaba. Okay, ilmi okay akkas yoo jette ilmi ሰዓቱን አያውቀውም አባቱ ግን ሁሉም አዋቂ ነው ልጁ ግን ሁሉም አዋቂ አይደለም። እንዴት ነው የሚሆነው? Waa inni jedhee hubanne yoo sanatti achisan waan inni maaliif jecha san akka jedhe deebeellee bakka biraatti akkas akkati hin jenne guyyaan dhufa keetii nu himii jennaan guyyaa dhufa kanatu ta'a ka'oo kanaan hin dhufaa jedhe achuma irratti hin dubbifne muluu hin dubbifne kitaaba isaati Maatewos 24 የምጠይቅህ ሌላ የምትመልሰው ሌላ ጥያቄን በጥያቄ ነው የምትመልሰው አቲ መረ ላለ ሲንጀራ እሲ ብቻ ከሳ Abu Madar bisa gargaaru. አንጎ ወልቂጠኒ ቀበኒ natti kenname ala gooftummaatu itti kenname waaqummaa miti waaqummaa dubbataa irraa beeki. Ati amma waan jette isaan lamaan abbaa fi ilmi walqixa qabanii jette si galte garuu Gooftiin jedhu abbaatee kanee my father is wait my father is greater than I Manne boru Quraanan taartaayyee. dhage
My father is great. አባቴ ከኔ ትልቅ ነው እንጂ አባቴ ከሁሉም ትልቅ ነው እንጂ እሺ ከኔም ትልቅ ነው እንጂ my father is greater than I. Okay, ይሄን እንዴት ነው እንትን የምትለው? Ati አንተ si bicha fudhatta. Aniif abbaan koo tokko jedhe gara biraatti deebi'e. Maaliin tokko jettee ilaalli ati. ማሊን tokko Aniif abbaan koo tokko jedha bakka biraatti. Ati san bichaa fudhatte keessaa fiiddee ban eefnu inni anis akkana kasii jedhee ta'uu jette. fudhatte gaa oggoo atis kasii ta'uu fudhatte anis kanaa ta'uu fudhadha gaa maaliif Ana ammoo hiikkaa waliin fudhadha akka kan kee abbaan mormuuf keenyarra fudhadha. guddaadha abbaan keenya Dubbadha wee. Nagaan si haa ta'u. Wal irraa Okay, fudhatta wal Misha, irraas ni galee si fi Biniyaam akka takka nama anneen sin agarsiisaa koy. Eenyu keefa? Haya. Ati Yesuus waaqeetti amantaa? Ilma waaqayyootillee dhallee waaqayyo dhalleedha nabiyyii Okay. dhalleedha. Ayyee, okay, koy. Misha, Waan macaafni qulqulluun Kiristoos hin jedhe hundaan koy. jedhaan. Koy macaafni akka hasan jedhu. Isaan si gaafadha. Aqidaa takka hin qabdu bar dhaggeeffadha. Hin qabna inshaallah. Giddi waliin nu. Misha bana dhumuuti irra. Qabna inshallah jaan dhageessoote. Mishaan ortodoksiidha. Mishaan Mishaan waan Mishaan takka inni himatu. Ani kiristaanas jechuun kiristaanuma keessa ja'a malee pheenxee miti, ortodoksii miti, waan takka miti jedha. naata Hin jirtu waan adiyyoo masmara sanarra jira baay'isoo. hin jirtu waan matsaafa irra hin jirre hin fudhannu jedha. Eenyu? Inni Mishaan. Hin fudhannu fudhachuu hin qabnu dhugaa jedhe. Okay, atiin Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Hafuura Qulqulluu kan jiru matsaafa irra ni jira. Eessa naa kan nebbo. Kiristoos Yesuus maal jedhe beektaa deemaatii maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa Maqaa jedhe moo fuudhuutiin cuunfaa Waaqayyo jedhe. Abbaa, Waaqayyo Ilma jedhe. Dhaggeeffadhu kaa ilmi eenyuun achuma keessaa isa. Yoon akkana Isa. si waan Hafuurri siin qulqulluun jedhe. eenyuun? Waan jedhe Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu kan jedhu caafamee jira hin jiru fa'a. Deemaatii maqaa abbaa hin jiru. Aboo deemaa siin hin jenne hin jiru jedhe waan hin caafamin hin jiru jedhe. Hin jiru. Ammee Hin jiru. kana Hin jiru. Na waan kanaan nu dhaggeeffadhu kaa rakkitan obboleessana. akkasi. Akkamitti akka amanuu dhage akkamitti akka amanuu dhage kaa mo'aas. Akkasin atti amantu isin gaafadha akka wangeelaatti isin gaafadhani. Ukkoo akka wangeelaatti akkatti nu Isin amanu akkitti deemaa amantan maqaa. niin beeka akka isin itti amantan. Maqichi sadiin kun maqaa humna qabu. Maqaan ilmaa maqaa humna qabu. Hafuurri qulqulluu maqaa humna qabu. Si galee abbaan humna qaba. Okay. Kiristoos ho'itti Ati barsiisu. amma Maqaa kiyya bichaan cuuphaa hin jenne. Maqaa kiyya bichaan cuuphaa hin jenne. Ilmi bar isuma. Baay'ee ilmi bar isuma bar deemaa isa. yoo dhaggeeffatte walii gallaa. Hin dhaggeeffa gisee deebiillee osoo hin deebisin moo? Deebii maal deebii Mishaan dalagaa irra hin jira jedhee use seenee Wayita deebisan afaan keessa nama dhootanii wanna bicha gurratti guurran. dhaggeeffadhu. Yesuus waan hunda ni beeka. Ni beeka. Abbaan waan hunda ni beeka. Ni beeka. Waliin ni haasawani abbaaf ilmi. Yes. Maal waliin haasawan hundinuu waa ni beekani. Maal walitti haasawu itti beeka. Maal walitti haasawan. Yookaan inni amma fakkeenya kominikeeshina abbaa wajjin. Kominikeeshinii amma fakkeenyaaf anis Waaqayyo guutuu ta'e Yesuus Waaqa guutuu maal waliin haasawina tokkotu maal itti hima tokko ni beeka kunis maal walitti hima maal waliin mari'atu. Galatoomi. Walumaan haasa'u normaalii waliin haasa'u samii fi. Maal haasawun hunda beeka information akkamitti hima kunis waa hunda beeka kunis waa hunda beeka wal qixa. Eewwaa galatoomi. Garii amma Kiristoos Yesuus maqaa ofiitiin abbooma. Maqaa ofiitiin wantoonni abbooman jiran. Na dhaggeeffadhu kaa. Pilis na dhaggeeffadhu kaa. Keefa. Bakka namaa loluudhaan dalagaan keessa namaa loluudhaan nama nama dubbisiif hin galine yoo namni tokko waan beeku tokko waa hima waan akkana argite waan akkasii goona tokko yaada burqisa qullachuutu wal qixa maal walitti himti. Thank you. Fakkeenyaaf aanga'oonni lama akkuma wajjin haasa'anii jarris wajjin haasa'u. Sigala inni takka Yesuus nama wajjin haasa'e beekaa isa Waaqayyo abbaa wajjin haasa'a. Amma fakkeenyaaf. Okay. Ayyee abbaan Abiy Ahmad beektaa miti Abiy Ahmad mootummichi kun jechuun mootummaa Eertiraa wajjin mootummaa Somaaliyaa wajjin haasa'a malee uummata wajjin haasa'a. Mootummaa biyya biraati kuni. Biyya biraa bulchi. Akkasuma Biyya isaa itti hima. humna waan qaba. Na dhaggeeffadhu qabannaa Mu'aaz. Akkasuma humna waan qabaniif sigala jarratti wajjin haasa'a. Sigala jarratti wajjin haasa'ee uummata immoo tajaajila kenna jechuudha. Tajaajila kennuu danda'a. Kanatti siraa xumurayyee waan jedhu Waaqayyo abbaa fi inni aangoo wal qixa qaba. Waaqayyo abbaan aangoo ajjeesuu ni qaba. Yesuus ni ajjeesa. Du'a akkuma kaase ajjeesuun barbaanne malee ni ajjeese. Ni ajjeesa hin jedhe boo.
Humna jechuun inni ajjeesa fin dhufne du'oota gara wanna dalagaa isaa immoo kabiraati ka. Ni ajjeesan aje waaqayyo abbaan keessa deebii 32 No ragaa fiduu qaba ka annaan Yesuus nama ajjeese fakkeenya jechuun ilamu as no ani waaqayyoon ba Yesuus maal ajjeesa isaa ni ajjeesanii maal ajjeesa ajjeefame inni carraa sau namaan kennitanii bar mu'aasa carraa deebisuu mana maan kennine isin carraa gaafii akkuma kennitan. Yesuus manaan jedhu waaqayyoon abbaan ajjeesuudhaaf aaboo qabanii ajjeesaas ture ajjeesaas jiraarra Yesuus ajjeesaa ture arroo ni ajjeesa. Maal fakkaata Yesuus akkuma namoota Hirriba kaatee maatiin si kaatee deema. Nagaan waaqayyo si haa ta'u. Iyyisi biyya binaaminatu jira beektaa mu'aas. Okay. Lubbuu itti godhe osoo dalagaan isaa abboomuun isaa Mishaan deebite? raajii ka dalage du'oota lubbuu itti godhe miti du'oota kaasa jira. Mishaan nagaa? Walitti iyyuun bu'aan qabdu jennee itti barsuuta kaasa hin. Akkas abshir. Mishaan nagaa? Maali sagaleen kan kee hin dhaga'amu? Jiru. Dhaga'amu egaa eerfoonii godhatteen dalagadhu bakka. Maal jettan ustaad? Isiniif garuu afur entee ganda kaanitti irra paastaroota akkasi. Wabillahi tawfiq. Sheefa mana kiyya kootu ganda garee shahaadaa achi dhufna. Ati waggaa meeqa Asuma taasisa namaa kunillee obboleessa akiraati. hin dadhabe hingaa sa'aan isaaniis deemtee hin turre. halkan walakkaa kee jira nu bira. Abu Muaz jerri gizeeti tasanduuqaa soo tasanduubaa sooni rabbi si Maqaan agargaaru keenya obboleessa. bu'eetteen maqaa obboleettii isaa siimaa bar.